Akkam jirtu bakka keenya nageenya keenya bakka jettan sin haa dhaqqabu. Yaa sin jalaa banneerra sababbi sin jalaa banneef immoo akkuma beektanani deetan tureeyyuu kanaaf sin jalaa bannee namatti hin tolu viidiyoo waraabuudhaanis mana araarsi taa'anii jechuudha. Kanaaf sin jalaa bannee sin akkam jirtanii xiqqoo babbannee jirra. Amma immoo kan isin dhufee fi sababbiin isaa akkuma xaaleetiin amma ji'a sadaffaa kiyya qabadheen jira. Ji'a sadaa kana keessatti waa baay'een dabarsee akkuma beektan kanaan dura yeroo sana hojii xiqqoo wal qabnee turre saaraamee jiraayyuu haati kiyya waliin seeriyaan isaas ta'anii nu araarsanii turaniyyuu. Yeroo hunda'us na bira tureeyyuu na bira jiraayyuu na cinuma jiraayyuu araaramnees nageenya qabnaayyuu ifa saniin ifan immoo daa'ima keenya ammallee deem boodee immoo waa baay'ee dabarsinee jirraa hin beektanii. Yaa akkuma beektanii jireenya keessatti waa baay'ee nama mudata. Waa baay'ees dabarsinee jiraayyuu araaramnees gammachuu guddaa daa'imni keenya dhufuunsaatu gammachuu tokkoyyuu. Ifa sanii immoo yeroo san amala qabu san immoo kanaan duratti dubartii bira deemeef ijoolleeyyuu ammas immoo kara manaa galeen jira ji'a sadii warra bira jiraadheen jiraayyuu ji'a sadeen kana orma kiyyas nu waliin na kan kabaakabe malee inni yaa na bira inuma jiraayyuu garuu ifa kiristinnaa kaasneen booddee immoo bakka deeman mana jiraatteeyyuu inni immoo edaa mana jiru yoon bilbiluufis bilbila jalaa kaasaan jiru daa'ima kiyya qabadhee immoo silaa sirni naa qophaa'ee kara manaa garuu qabaayyuu sirni sunis naan taane warri kiyyatti immoo akkanatti naarreedhee kan immoo fo'ummaan jedhee dhufee yoon dhufus mana hin jiru bilbila jalaa kaasaan jiru. Yaa waan irra jiru immoo beeku namni akkanatti himetti garuu nageenya hin qabaa inuma jira. Garuu immoo ammas dubartii biranatti fakkaata. Nagaa qabaachuun nagumaan jira. Akkasuma kana keessas hin jira. Dubartii bira deema natti fakkaata. Dubartii wayii waliin namni isaa garee natti himee dubartii bira deemee jira. Kanaafuu isinis immoo barumsa narraa fudhadha. Akkasitti uffatee dubartii biraa irratti qabatee manaas dubartiis manatti fidee waa baay'een dabarsee jira. Rabbi immoo yaa galatoomuu daa'ima kiyya madheen jira. Garuu innis immoo kanattis immoo dastanyaa mutinatti fakkaata. Ammas immoo warra kiyya biratti nagatee waan naa godhamuu qabu osoo naan godhin nagatee deemee jira. Yaa beeku garuu isinis immoo barumsa irraa keessattuu immoo dubartoonni narraa barumsa fudhadhaa. Dhiira namanii naasiniin jedha kan beekan immoo kanaan duras uffatee sida araaramuu qabu. Kan balleesse kana immoo araaramee immoo warra kiyya immoo baay'een gaddisiise warra kiyya immoo warri kiyya kana dhaga'uu qaban jedhee yaada. Kanas hin dhageenye akkuma waliin jiraannu beekanii inni garuu mana sin jiru akkuma isiniin jedhee warri kiyya kana yoo dhagaan immoo baay'ee gaddanii maaliif kanaan dura isaan bira deemee obboleessa kiyyas haadha kiyyas ifama gaafatee haati kiyyas immoo bakka inni gidduu seentee akkasitti viidiyoo irratti agartanii jirtanii inni gidduu seentee waa baay'ee dabarsite. Kanaafuu amma immoo kana dhagaanii daa'ima baadhee warra kiyya immoo dhibbisuun barbaadu waan ta'eef meesinis immoo koomantii naa kennaa isin jedha. Maal akka gochuu qabu amma inni na gargaaraan jiru waanuma warri kiyya naa kennee fayyadamaa jira. Daa'iman qaba hojiis immoo hojjechuu hin danda'u. Kanaafuu yeroo san immoo dubartii biraa qabatee jira malee kanaaf namni ji'a sadi guutuu akkamitti daa'imallee dhufee ilaalu anaaf sin bilbili daa'imtis akkamii dhukkubaatee immoo akkam jedhee sin beeku. Kanaafuu meesin immoo koomantii jalatti waan naan gochuu qabu natti maayii. Ani baay'een isaa amanee ifama godheefi bibeetanii yaa haati kiyyaas obboleessa kiyyaas ifama gaafatee tureeyyinni amma immoo obboleessa kiyyaas dhagee taanaan haati kiyyaas dhageecha taanaan immoo baay'ee natti gaddanii waan ta'eef kana isaanitti immoo hin barbaadu. Yaa yeroo isaan kaan beeku amma hin beeku manatti galuu kiyya immoo yoo dhageessu tufuu danda'a hin beekamu. Garuu wanna ani gochuu qabnu koomantii irratti naa barreessan. Maaliin godha kophaa kiyyaas immoo hin ta'u jiruun immoo innis immoo akkamatti ba'ee dubartii bira deema taanaan maaliin isin koomantii irratti naa barreessaa isin jedha. Na jajjabeessaa laayik sabskiraaybii naaf godhaatu na jajjabeessaa
isiniin jedha. Kabaja isiniin jaalladha. Yaa'ummoo waan jirummoo ofii ofii isinitti himaa isin jajjabeessaa isiniin jedha. Subscribe na godhaayi. Yoo dhufees immoo yoo waan ani irra ga'e immoo yaa kaameraa qabadhee isinitti agarsiisuufi yoo inni dhufeellee sinifan waraaba. Kaameraan bakkuma jirutti inni soo dhufe namni yoo dhufellee sanatti fakkaate kaameraa kiyya qopheesseen taa waan ta'eef sinifan waan sinna jajjabeessa waan namani jedhuun gizeen dhufe immoo koomenti jara cinaa barreessa. Maaliif manatti galuu kiyyoo beeke warra kiyya waan sodaatufu dhufuu danda'an beekamu wannan jedhuun qabu sin immoo koomenti jara cinaa barreessa isin jedha. Na jajjabeessa subscribe naaf godha. Immoo kan biraa qabadhee immoo sin dhufa gizeen dhufe immoo yoo dhufu ta'e immoo yookiin immoo hojii biraa sun qabadhee immoo isaan dhufan jedha. Subscribe nagaan naaf godhaa isin jedha. Mee hordoftoonni keenya mee kanarratti mee yaada isin qabdan maayini ani maal gochuun qabaa kan jedhu mee natti maayi baay'ee namatti ulfaata daa'ima qabatanii abbaa warraa nama biraa deemee taanaan dubartii ta'an immoo baay'ee nama rakkisa akkuma beektan jiruun ulfaataadha daa'ima qabanii manni kiraan jira kanaafuu inni immoo akkatti cakkanii nama gatee deemuusaa baay'ee nama akka gizee dhufu wannan isa godhuun beeku garuu daa'ima kana jecha immoo taaggasuun yoon taaggate malee inni baay'ee wanni inni balleesse baay'ee nama jibbisiisa. Isin immoo maal jettanii isin irra oftee wanti sun maal goonaa jettanii yaaddannee kanas koomenti irratti naa barreessaa isin jedha. Ani baay'ee natti ulfaatee jira. Warra kiyyatti himachuu warri kiyya kanaan dura gidduu keenya seenanii nu araarsan waan ta'eef ammas immoo yoo nanaan jedhee anaan lolan waan ta'eef natti gaddantu waan ta'eef immoo ani kanatti himuu hin danda'u. Kanaafuu yaa'u hiriyaatti himuun namatti ulfaata kana gizee lama namni nama gatee nama biraa deemuun sanummoo dubartii bira deemuun isaa baay'ee namatti ulfaata. Daa'ima qabatanii immoo dubartii taatanii daa'ima sinirratti gatanii deemuun immoo baay'ee namatti ulfaatame. Koomenti irratti maal akka ta'e maal sinitti maal akka dhaga'ame na keessaa. Yaa kanaan duratti dubartitti sana agartanii beektanii dubartitti narratti jaalate sana agartanii immoo amma immoo kan biraa bira deeme jedhamaa jira. Ishiiniti addaan baafadheen jira. Garuu nama gaddisiisaa baay'ee orsoo ishillee taate immoo yaa ta'u kan biraa qabatee jira. Namni kun immoo borus immoo maal godha kan jedhamu immoo ammallee karaa mana isaatti deemee boruu maal godha kan jedhamu tokko immoo nama gaddisiisa. Mee wanuma jiru koomenti irra naa teessisa.